ayyaanaatti tiksitoonni barcuma aangoo Abiyyi Ahmed daldaltootatti gatii gibiraa humnaa ol dabalanii iraarsaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaatti tiksitoonni barcuma aangoo Abiyyi Ahmed daldaltootatti gatii gibiraa humnaa olii dabalanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Torban darbirraa eegaluun magaalaa ayyaanaa keessaa hattoota bilisiginnaan leenjisee hawaasa irratti bobbaasee daldaltoota hundatti gatii gibiraa qabeenya daldala isaaniin waliin madaallee itti fe'uun saamicha hamaa irratti bobba'anii jiraachuu ONM daldaltoota magaalichaa irraa odeeffateera. Jaleewwan faayidaa hawaasaa giddu galeessa godhachuu hin beekne dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi ajaja qaama isaanii olii irraa itti kennamee galmaan ga'uuf ittisan namni kamuu bara haaraa 2019 asitti gatii gibiraa isatti muramee dafee kaffalee ofirraa fixuu qaba jechuun manneen daldalaa hundarra deemanii dorsaa jiraachuun dabaluun ifoomeera. Daldalaan magaalichaa tokko gatii gibiraa hanga kanaa gaafatamna jennee yaadnee hin beeknu. Daldalaan magaalaa ayyaanaa dukkaana isaa guutummaatti yoo gurgureyyuu gatii jaleewwan bilisiginnaa gaafatan ofirraa baasuu hin danda'u. Daldaltoonni hedduun doorsa lukeelee bilisiginnaa dadhabuun mana cufatanii bakka biraatti godaanaa jiru. Kun saamicha ammayyaa'eedha jechuun yaada isaa ONM'if kenneera. Oromiyaa guutummaa keessatti mootummaan abbaa irree bilisiginnaa raafama roga maraan isa mudateen rakkoo dinagdee hamaa keessa galuun abbootii qabeenyaa daldaltootaa fi qonnaan bultootatti gatii gibiraa humnaa olii fe'uun akkasumas maqaa gosa kaffaltii adda addaan beelaa fi qaala'insa jireenyaa fidaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Malkaa Bal'ootti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota reebuu fi hidhaatti darbachuu ammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Bal'ootti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota reebuu fi hidhaatti darbachuu ammeessanii jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaa Gulloo jedhamu irraa dargaggoo Abiraam Abdullaahi Majjiin jedhamu hagayya 5,2026 loltoonni maafiyaa bilisiginnaa dunkaana isaa cabsanii itti seenuun hidhaatti darbachuuf yoo marsan harkaa bahee osoo fiiguu miilli isaa miidhamuu jiraattonni ONM dubbise ifoomsaniiru. Jaleewwan uummata irraa dhalataniif gara laafina tokko hin qabne bakka inni kufetti reebicha ulfaataa irratti raawwachuun dargaggoo Qaasim Shukurii jedhamu immoo gaafasuma yakka tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni magaalichaa dabaluun addeessaniiru. Erga torban lama as magaalicha keessatti jaleewwan bilisiginnaa dargaggootaa fi qonnaan bultoota ukkaamsanii leenjii waraanaatti guuruu fi maqaa adda addaan yakkuun nagaa hawaasaa booressuuf iraarsaa ulfaataa raawwachuu cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen ONM'f gabaasaniiru. Aanaa Wanciitti jaleewwan bilisiginnaa maqaa qaraxaan saamicha jiraattota irratti raawwatan ammeessan. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Wancii keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa maqaa qaraxaan saamicha jiraattota irratti raawwatan ammeessanii jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf gabaasan. Keessattuu gandoota akka Haroo Basaqaa fi Waraabuu Maatii jedhaman keessatti lukkeeleen sirnichaa qabeenyaa fi oomisha qonnaan bultootaa irratti gatii humnaa ol ta'e murteessuun seeraan ala qarshii uummata irraa funaanaa akka jiran jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gandoota kanneen keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa maqaa qaraxa jedhu da'eeffachuun gabaa keessaa lukkuu tokko irratti qarshii 20, loon tokko irratti qarshii 500, hoolaa fi re'ee irratti qarshii 250, midhaan kiloogiraama 50 irratti qarshii 1,000 saamaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandoota kanneen eeraniiru. Aanaalee godina Bahaa Shaggar keessatti murni bilisiginnaa namoota ukkaamsuudhaan mooraa leenjii waraanaatti guuruu hammeessan. Guutuu gabaasichaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti murni bilisiginnaa namoota nagaa ukkaamsanii mooraa leenjii waraanaatti guuraa akka jiran jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Warraaqsa qeerroo fi qarreen aarsaa fi wareegama qaalii lubbuu kumaatamaan lakkaa'amu itti kitimuun impaayiratti keessatti jijjiirama aangoo siyaasaa kan fide sabni Oromoo bu'aa warraaqsichaa murni bilisiginnaa butuun inumaayyuu gaaffii Oromoon impaayiratti irraa qabu deebisuu hanqachuun yeroo ammaa kana immoo maqaa marii biyyoolessaa jedhuun baajata guddaa itti dhangalaasanii ajandaa dachee Oromiyaa diiguu qabachuun kanarraan immoo osoo ittiin qaana'in ilmaan Oromoo qeessaarraa guuranii gara lola isa hin ilaalanneetti duulchisuu irratti argamu. Haaluma kanaan godina Bahaa Shaggar magaalota adda addaa kanneen akka Mataaraa fi Olanciti toora daandii Itiyoo Jibuutii irratti kan argaman Botee, Adulaalaa, Maqii, Mojoo,
Bishooftuu fi magaalota biroo maqaan hin tuqamin keessatti guyyoota 3 darbirraa eegalee daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye waggaa 13 irraa kaasee dirqamaan gara dirree waraanaatti guuraa akka jiran jiraattonni himaniiru. Akka jiraattonni magaalaa Mataaraa irraa dubbisne ONM feeranitti kantiibaan magaalichaa Addisuu Waaqoo hidhattoota sirnichaa waliin ta'uun kutaa magaalichaa naannawaa Haroo Adii, dhaabii gabaa horii Tigraay Safar, toora warshaa sukkaaraa Mataaraa akkasumas Minjaar Safar jedhamanii fi kanneen biroo keessatti hagayya 2026 hidhattoota bobbaasuun namoota nagaa hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jiran ukkaamsee waajjira poolisii magaalichaatti walitti kuusaa akka jiru keessa beektonni ijaan argan ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuu kutaalee garaa garaa kanneen akka Sanshaayin, Geetisheet, Aabbuu Seeraa, Sarkilii, naannawaa bulchiinsi magaalichaa itti argamu ganda 5 akkasumas kanneen biroo keessatti hoggaa namoonni bakka hojiitti galan karaatti eeguun ukkaamsanii waajjira poolisii ganda 5tti walitti qabaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa ONM'f addeessaniiru. Walitti qabama booji'amtoota sirna darbee kan ta'e Biltsiginnaan waggaa 8 guutuu aangoo siyaasaa dhuunfachuun ilmaan Oromoo rafaa kan jiru itti hanqate maqaa ulaa galaanaan daldaluun lola saboota impaayirattii keessatti cunqurfamtoonni mirga isaanii falmachaa jiran kanneen akka Tigraay, Amaaraa, Agawuu, Somaalee, Affaar, Beenshaangul Gumuzii fi kanneen biroo irraa lola isa mudateen muddamuun waraana ilmaan Oromoo hin ilaallannetti galchee ficcisiisuun baay'ina dhalattoota Oromoo guyyuu hir'isuu jabeessee itti fufee jira. Dhimmu keessatti jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamanii jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Murtii Haqaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda Daaloo keessatti ergamtoonni faashistii Bilxiginnaa dargaggoo tokko ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuu jiraattonni ONM'f ifoomsaniiru. Hagayya 5 2026 dargaggoo maqaan isaa Barii Laggasee jedhamu jaleewwan Bilxiginnaa bakka inni hojii irra jiru ukkaamsanii deemuun mana hidhaatti iraarsaa jiraachuun jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'f himanitti namni kun hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee ofii fi maatii isaa kan jiraachisu yoo ta'u, jala deemtonni Bilxiginnaa ammoo maqaa inni hin qabne hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda ittiin jechuun waajjira poolisii magaalaa aanichaatti iraarsaa jiraachuun jiraattonni dabaluun eeraniiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota Bilxiginnaa dargaggoo abdii biyyaa fi egeree Oromiyaa ta'an irratti xiyyeeffachuun ajjechaa, saamichaa fi dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun isaanii dhugaa ifa galaadha. Aanaa Limmuu keessatti jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamanii jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuu bulchiinsa magaalaa Galiilaa keessatti sababa ergamtoonni Biltsiginnaa baajata bishaaniif ramadame nyaataniif jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuu ONM odeeffateera. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti waggoota 3 dura baajanni akka Oromiyaatti murna gabroonfataa Biltsiginnaan ramadame miiliyoonaan kan lakkaa'amu ta'uun aanicha keessatti kaabinoonni Biltsiginnaa ujummoo bishaanii muraasa qofa diriirsuun baajata bishaaniif ramadame walii isaaniif qoodanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachuu namoonni dhimmicha gadi fageenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Manni bakka kuusaa bishaaniif magaalaa Galiilaa keessatti ijaarames buufata waraana PP ta'uun tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, jiraattonni bishaan qoonqootti dhugan dhabuun baadiyyaa fagoo deemanii argachaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Bishaan torbanitti yeroo tokko isaaniif bu'us qulqullina dhabuu irraan kan ka'e kan foolii fidu yoo ta'u, garaa keessaa kan nama iyyuu fi horiif kennuufillee gaarii kan hin taane ta'uu fi waqtii gannaa kanatti bishaan roobaa dhugaa kan jiran ta'uu ONM'f addeessaniiru. Rakkoo gama bishaaniin isaan mudate yeroo adda addaatti qaamolee Biltsiginnaa caasaan jiranitti hanga godinaatti iyyatanis ta'e miidiyaa adda addaa feeruu kennanis deebii tokkollee dhabuun dhukkuboota qulqullina dhabuu bishaaniin wal qabatanii dhufaniin miidhamaa akka jiranis ifoomsaniiru. Aanaa Laaloo Qilee keessatti hawaasni maqaa gibiraatiin saamamaa jiraachuun ifoome. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee bulchiinsa magaalaa Aanichaa fi ganda Sarbaa jedhamu keessatti hagayya 2026 kaabinoonnii fi hidhattoonni Biltsiginnaa waliin socho'uun manneen jiraattota irra deemanii qarshii 2,000 hanga 5,000 afaan qawwee isaaniitti dhimma ba'uun jiraattota irraa guuraa turuu jiraattonni onichaa ibsan.
Murni dantaa dhuunfaa isaanii irratti bu'uureffamuun baroota hedduu lakkoofsaa turan waggoota muraasa asitti ammoo koloneel Abiy Ahmediin bifa haarawaa fi qindaa'aa ta'een ijaaramuun saamicha addaawwaa bifa tarsiimoo maqaa adda addaatti moggaasuun hawaasa irratti diriirsanii gola namoota hedduun taasisuu fi balbala harka qalleeyyii cufsiisuun bittaa kolonii jalatti Oromoo hambisuuf hojjetamaa jira jechuun jiraattonni onichaa miira gaddaatiin har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Maddeen odeeffannoo kun akka jedhanitti wayita kaffaltii kana nu gaafatanitti as kenni malee hin qabu jechuun hin danda'amu. Namoota harkaa hin qabnu jedhanis reebichaa fi gara manadhaatti deemtanii seeraaf adabamtanii kaffaltu jechuun doorsisaa akka turanis ibsaniiru. Jiraattonni sodaa lubbuu isaaniif jecha maallaqa gaafatamanitti kennaa turan jedhaniiru. Waqtii uummanni misoomaa fi qonna irra jiru kanatti ta'e jedhaniitti yaaduun saamicha gaggeessuu osoo hawaasni qaala'insa jireenyaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru madda galii impaayiraatti kufaatii irraa baraaruuf lammiilee biyyattii iyyumaaf saaxilaa akka jiran gochaan isaan ragaa qabatamaa akka ta'etu mul'ata. Aanaa Shaallaa keessatti ergamtoonni biltsiginnaa jiraattota saamuu fi hidhuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Arsii lixaa aanaa Shaallaatti ergamtoonni biltsiginnaa jiraattota saamuu fi hidhuu kan duraa caalaa cimsanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jalleewwan annaa fi saamicha irratti bobba'anii jiran lukkeeleen sirnichaa torban darbirraa eegaluun ganda Shaakoo Arsii irraa maqaa buusii paartii badhaadhinaa jedhuun jiraattota hunda irraa qarshii 1,300 guuraa jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun ifoomsanii jiru. Hawaasa qaala'insa jireenyaan muddamee rakkatu dararuun maallaqa giiphii isaanii keessa galfatanii fi dinagdee isaanii utuban deeggarsa raayyaa ittisa impaayiraatti jechuun hawaasa gandichaa irraa qarshii 600 saamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun addeessanii jiru. Namoota qarshii jedhame kaffaluu didan irratti sarba mirga namoomaa ulfaata raawwachaa kan jiran yoo ta'u sababa maallaqa isin gaafanne kaffaluu didan jedhuun qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Naggaa Duubee fi obbo Kurkuraa Umaraa jedhaman hagayya 2026 hidhaatti darbachuu fi aanichuma guutummaa keessatti bifuma wal fakkaatuun iraarsaan jaleewwan biltsiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun baramee jira. US yeroo pirezidaantiin haaraan aangoo qabatetti gargaarsa doolaara biiliyoona 1 Kolumbiyaaf erguu akka yaadde beeksifte. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Qondaaltonni ministeera dhimma alaa Ameerikaa Koongireesii waliin ta'uun Kolombiyaaf paakeejii gargaarsaa doolaara biiliyoona 1 raggaasisuuf akka yaadan beeksaniiru. Akka dhagaa bu'uuraa walta'iinsa haaromfame kanaatti Ameerikaan Koongireesii waliin hojjechuun akka qaama paakeejii nageenya bulchiinsi pirezidaantii Abdilaardo Diila Esperiyellaa kaayyoo waliinii keenya galmaan ga'uuf deeggarsa doolaara biiliyoona 1 labsuuf yaaddee jirti jechuun ibsi jimaata galgala bee ni addeessa. Ejensichi Kolombiyaa waliin ta'uun humna nageenya ishee karaa teknoolojii Ameerikaa ga'umsa baasii ittisa fooyyaa walta'iinsa waraanaa guddaa fi humnoota Ameerikaa waliin qindoominaan hojjechuuf akka hojjetu ibseera. Michummaa waggoota 200 ol irratti hundaa'uun bulchiinsi Tiraampii bulchiinsa haaraa kana waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuun Ameerikaa Kolombiyaa fi hemisfeeraa keenyaaf nageenyaa fi badhaadhina mirkaneessuuf hawwii guddaan eeggataa jedheera. Diila Esperiyellaa namni ganna 48 kan qeeransicha ofiin jedhu jimaata kaleessaa magaalaa guddoo Bogotaa osoo hin taane jimaata kaleessaa pirezidaantii Kolombiyaa ta'uun kaalitti kakataniiru. Tarkaanfiiwwan qusannaa dinagdee cimsuu fi amantaa investirootaa deebisuuf kaayyeffatee hojiirra oolchuudhaan daldala qoricha sammuu namaa adoochuu irratti mala cimaa fudhachuuf waadaa galaniiru. Jilli pirezidaantii Ameerikaa itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa Tood Bilaancheen durfamu eebba Diila Esperiyellaa irratti Waashingiteen bakka bu'uun kan hirmaate yoo ta'u kunis hariiroo Ameerikaa fi Kolombiyaa deebisee jabeessuu fi walta'iinsa nageenyaa fi dinagdee biyyoota lamaanii gadi fageessuuf kutannoo bulchiinsichi qabu agarsiisa jedheera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii laalessaa tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa gonfachuu beeksise. Reefi wanteen saba Oromoo waboon zoonii Arsadee godina Baashaggar bakkeewwan lama aanaa Adaamii fi Liban Cuqqaalaa keessatti hagayya 6,2026 loltoota murna maafiyaa bilchiginaa mooraa waraanaa keessaa maadheffachuun uummata nagaa saamichaan dararaa ooltu irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu du'aaf madoon adabuun injifannoo gonfachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanaa Liban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa golbee magaalaa Hojja Duree jedhamtu magaalaa aanichaa Adulaalaatti dhiyoo kan taate keessatti loltoota maafiyaa PP 30 ol ajjeesuun 18 kan ta'an immoo madoo dandammii hin qabneen adabeera.
Lola gootichi sabaa geggeesse kanaanis kaabinoonni maafiyaa PP rifachuun humna dabalataa waraana lafoo hedduu magaalaa Adulaalaarraa bobbaasuun humna qilleensaa diroonii magaalaa Bishooftuurraa baateen birmannaa taasistus woboon haxxeetti hidhuun loltoota 4 ol ajjeesuun bakkichaa buqqisee magaalaa Adulaalitti dachaasuun injifannoon goolabeera. Gama meeshaatiin snaapperii 3 qawwee keemmi 20 rasaasa bireenii 5250 rasaasa keemmi 3000 ujummoo keemmi 1 akkasumas qophiilee waraanaa biroo dugda diinaarraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Ittuma fufuun godinichuma bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan argamtu aanaa Caffee Gandaroggee Maaramii jedhamtu keessatti agayya 2026 ganamarraa saayitii 4 fi daqiiqaa 30tti mooraa diinaatti haxxee hidhee tarkaanfii fudhateen loltoota maafiyaa PP battalumatti 10 ol ajjeesuun 15 ol ammoo madoo ulfaataa fi salphaan kan adabe yoo ta'u humna dabalataa magaalaa Adaamaarraa baateen konkolaataatti guuruun hospitaala magaalaa Adaamaa guddichatti yaalamaa akka jiran keessa beektonni magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessuun buufaticha keessaas baasuun lolicha injifannoon goolabuu isaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa raata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii kanumarraan kan ka'e kaabinoonni magaalattii sodaa keessa galuun ganama abbariin hagayya 7 2026 magaalaa Adaamaatti uummata nagaarratti dhukaasaa akka turan beekameera. Tarkaanfii woboon tiksitoota impaayeraa irratti fudhatu ittuma fufuun zoonii Madda Albuudaa aanaa Aagaa Waayyuu keessatti tarkaanfii laalessaan diina irratti fudhachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Madda Albuudaa agayya 2026 godina Gujii Ba'aa aanaa Aagaa Waayyuu ganda Mallayyaa keessatti waraana PP maqaa ganda qabachuutiin bobbaate irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota faashistii bilchiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii ergamtoota diinaa irratti fudhatame kanaan loltoota 15 ajjeesuun 28 ammoo madoon adabee milishaa tokko booji'uun kanneen irraa hafte ari'ee magaalaa Ayidiimaatti deebiseera. Gama meeshaatiin qawwee keemmi 8 rasaasa keemmi hedduu fi jororoo PKM hedduu irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu ittuma fufuun aanaa Qarcaa keessatti tarkaanfii fudhateen diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota hedduu du'aaf madoon adabe. Lola barii ganamaan hagayya 7 2026 barii barraaqaan itti cabsuun kormiiwwan Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Gooroo mi'ee keessatti tiksitootaa fi leellistoota impaayeratti uummata Oromoo dararaa ooltuu rasaasaan akaa'ee baruudaan macheessuun tarkaanfii fudhateen gandicha keessaa qulqulleessee baasuun loltoota hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM rasaasa hedduu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Woboon loltoota faashistii bilchiginnaa irratti haleellaa raawwatu cimsee itti fufuun zoonii Kibbaa aanaa Abbayyaa keessatti diina uummata Oromoo haleeluu beeksise. Kormiiwwan zoonii Kibba Oromiyaa konyaa Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Qajimaa keessatti agayya 6 2026 tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Lola rifaasisaa tiksitoota Empaayeraa Itoophiyaa irratti fudhatame kanaan hedduu du'aa fi madoon adabuun 3 jiraatti harkaan qabee guutummaa gandichaa keessaa qulqulleessee baasee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 4 rasaasa PKM bajaa fi 70 rasaasa AKM hedduu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Wantee fi gaaddisni saba bal'aa woboon tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhachaa jiru jabeessuun aanaa Allataasibuu keessatti diina adabee meeshaa waraanaa irraa hiikkachuu ifoomse. Jajjabeen abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 6 2026 godina Lixa Wallaggaa aanaa Allataasibuu ganda Odaa Gumbii bakka addaa walii galtee jedhamtu faashistoota waraana bilchiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota hedduu du'aa fi madoon kan
adabaman yoo ta'u, gama meeshaatiin qawwee keemmi-3 irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Gandi kunis bulchiinsa magaalaa warra jirruutti dhiyoo kan taatee fi yeroo ammaa kanas humnoonni weerartuu biltsiginnaa sodaa guddaa keessa jiraachuun ibsameera. Tarkaanfii WBO'n loltoota faashistii PP irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.